Mee hundi keessan yoo isinii danda'ame share godhaatii sagalee kan keenya hundi keenya yoo wal dhagahuun gaariidha. Yeroon kun yeroo itti wal dhageenyu waan ta'eef share godhaa. Anaa dhufu hundi keessan warri seentan namni kurra tokkoon kun share godhaa. Waliif facaasaa jabaadhaati Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jabaadhaati share godha meemee jabaadhaa wal seensisaa ergaa kan keenya Oromoodhaan geenyeetii dirqaman irra jiru baachuu qabna. Hundi keessanuu waan kana akkasiin share gootanu kabajaaf jaalala ilmaan Oromummaatiin isin gaafanne jechuudha. Warri seentanii waa'ee hayyoonni keenya mana hidhaa keessa jiru irratti dubbanna. Anchi laashi bay. Hundi keessanuu waliif facaasaa. Galatooma warri share godhaa jirtan hundi keessanuu yoo dirqama keessan baataa jirtu jechuudha. Hundi keessanuu nama fidaa hiriyoota keessaniif share godhaa miiseen jiraan jarrillee nama jira biroo jira akka ga'uuf share gochuun dirqama jechuudha. Mee hundi keessanuu share godhaa jirtu hamma namni baay'atutti dubbachuun jaallannu waan nuti yoo isin nama baay'iftanii share gootan dubbii keenya isiniin geenyee baana jechuudha. Egaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoodhaa warri nu daawwataa jirtanoo foddaa live kanaatiin jechuudha. Dirqama Oromummaa keessanii warri bahattanii share gootan galatoomaa isiniin jecha warri harki isin dhukkubu yoo share gootan isin rakkoo qabdu jechuudha. Maaliif afaaniin yoo Oromummaa hanquuqama rakkoo Oromoo sagaleen ta'a jettu malee share yoo gootan waan birriitti kaffaltan isinitti fakkaata waan ta'eef jabaadhaati as jalaa baasu kaarannatti kaan nama cal jedhee na jala taa'uun jaalluwan. Gaafa facaasi jedhamu dubbiin akkanaa waan itti qoosanii safaaxan waan hin taaneef share godhi gaafa jedhamu share godhi. Duutiin jala diramee taa'ee na laala akka waan TV itti fakkaata ta'e maal hin beekan. Egaa wanti dubbachuu dhufe yeroo dhiyootti Oromoon gadda cimaa yoomuu waggaa 100 yoo boohe keessaa hin baanetti seenuuf deema yookiin gammachuu ajaa'ibaatti seenuuf deema kana lammanitti akka of qopheessinuudhaafaniin dhaamsa tokko dhaammachuudhaafan dhufe warra biyya keessa jiranuufis warra biyya alaa jiranuufis sagaleen keenya baay'ee murteessituudha yeroo kanatti jechuudha. Yoo gadda bara boohaa hin jiraadhu jettee murteessitee ta'e of murteessitii yeroo kanatti hayyoota kan kee mana hidhaa keessa jiranu kanaaf sagalee ta'uuf of qopheessi. Yoommoo akkuma Hacaaluu Hundeessaa guyyaa 7f guyyaa 3f guyyaa 4f gabbaanee boonyee ammas deebineetuma teenya jettee taate ta'e dubbiin hammaattuudha. Akka amma asirra deemanii kolfanu yookiin afaaniin hayyoonni keenya mana hidhaa keessa akkana ta'anii Abiyyi akkana godhaa jedhanu miti. Dhugaan siin jedha sareen maraatte gaafa baduudha kaate si ciniintee baddi anduunaan margin akkuma jedhanu Abiyyi Ahmad ofii isaatiif iyyuu wanti inni lola deemuudhaaf murteesse lizamtino jedhee haasa'aa jiru waan ajaa'ibaa tokko qopheeffateeti. Abiyyi gaafa waan tokko mikinaata godhatu waan jabaa tokko balleessuudha akka karoora qabate hubadhaa. Warri biyya keessa jirtan gaafa hayyoonni keenya waa tokko ta'an hiriira jedhan kanas gabbaatanii du'uus ta'u hinuma baatu dhugaa walitti mutaanaan. Warri hamma yoo marfedhaan akkuma mangeen qiixuun binnoo gaaraasuu akkuma manqaanin qasaaqasin biloal hizbuu jedhame warra biraatii miti Oromoo yoo hudduusaa wasfee waraana nuu socho'uu dideera dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu gaafa hayyoonni mana hidhaa keessatti waa tokko ta'an warri har'a callistanii teessan kun
gadi baataniituma akka nama jagnaa wayii guyyaa sadii bookiftanii mana namaa caccabsitanii siidaa diigna maaloo ni jettu garuu otuu jarri lubbuun jiru Oromoon bar du'aa waliitiif boohaa miidhamaa waliitiif sobee waliif gadda malee gaafa namni lubbuun jiru wal qaqqabu sagalee walii ta'u hayyoonni keenya yeroo muddamaa kana yeroo abiyyi muddamee ofii isaatiif meedaa deeme lola jedhee murteessa kanatti mana hidhaa keessatti eenyutti dhiisee deemuuf abiyyi amma yeroo intini jedhu eenyunni akka biyya bulchaa jiru eenyunni hayyoota keenya harkaa qaba jettaniitu callistanii taa jirtu hayyootni warri biyya keessa jirtan abbootiin amantaa warri biyya alaa kana jirtan hiriira bahuun Oromoo bilisoobe moo keessattuu diyaaspooraan biyya alaa jirtan kun yeroo warri nafxanyootaadhaa jechuudha warri Itoophiyaa diiguudhaaf hayyoota keenya dhabamsiisuudhaaf halkanii guyyaa alaabaa lumuutti qabachuun hiriira bahan isinoo maal gochuudhaaf callistanii taa jirtuudha gaafiin kan koo kaleessa malee gadda gurbaasaa meel baqqalaadhaa yookiin ilmi baqqalaa garbaa barreeffanni barreesse hundi keessanuu argitaniittu jedhee yaada warri barreeffama sana argitan maaltu akka godhamaa jiru qaallittiitti hayyootni keenya harka eenyu jiran akkamitti namni ajaja mana intiniitiin malee qaallittii cabsee seeneedha eddee hidhamtoonni siyaasaadha jarri Jawaar Mahammad jiran gaafachuu danda'e gaafiin jedhu namni of gaafate jira moo callistaniitu mataa jirtan gaafa jarri wanta kana ajaja mana intiniitiin malee qaallittii seenanii hayyoota keenya mana hidhaa keessatti gaafatanu waraanni hidhatee akkamitti mana hidhaa seenee jarri Jawaar bakka jarri jiran gaafachuu danda'e jettanii of gaafattanii jirtu Abiyyi Ahmad ammas gaafa jarri dhabamsiisee ka'e waa tokkoon gabbayee fooxaa maratee wanti kun shira EPPT yookiin shaneetu ajjeese yookiin TPLFtu ajjeese mana hidhaa keessatti biyyattii diiguudhaaf akkana godhame jedhee ofiisaatii eddee qopheeffatee jirutti baqata dhugaan jirtu kan yaa warri gaafa hayyoonni keenya waa tokko ta'an gadi baheetaniin buuha gadi baheen hayyoota koo jaalladhu boohichaan ibsa deebisuu hin dandeessu gaafas har'a otuu jarri lubbuun jiranuu qaqqabadhu yeroo dhumaati sa'atii 12ffaa keessa jirtu waa tokko isiniim sa'atii 12ffaa keessa jirra dhumatee dubbiin EPP wanti siichi kufti jettanii eegan hin jiru kuftee jirti erga kuftee immoo an kufee jennaan inni hafee biyya isaa irratti nagaadhaan Oromiyaa keessa jiraachuu isaa hin feetu biltsiginnaan Abiyyi Ahmad nama yeroo nagaadhaan aangoorra jiruyyuu diqqoo natti dhufee Jawaar Mahammad waan Oromoo biratti fudhatama qabu hayyoonni Oromoo waan Oromoon anarra jira jaallatuuf jedhee ajjeesuudhaaf halkaniin sa'atii meeqatti eegdota Jawaar irraa baasee ka'e ajjeesiisiitu jennaan eegdunni isaa amanamaa waan ta'aniif biraa bahuu didanii lubbuun Jawaar har'a geesse bar Abiyyi Ahmad isa akkana muddamee waraanni dhufee hudduu jala isa gaheedha 4 kiiloo keessaa hudha qabuudha jennaan Abiyyi hayyoota keenya dhiisee baqata dhiisee hayyoota keenya nagaadhaan dhiisee biyyaa baha jettee yaaddee ta'atta taanaan manaama keessa jirta dammaqi dhugaa siima dhugaa jirtu immoo kana Abiyyi Ahmad gaafa nagaan jiru aangoodhaaf jecha Jawaar na caala Oromoo biratti jaallatama Baqqalaa Garbaa na caala Oromoo biratti fudhatama qaba sababa kanaaf maal gochuun qaba dhabamsiisuun qaba Hacaaluu Hundeessaadha waan Oromoon jecha isaa dhageessuudhaaf uummata irratti kaasa jedhee nama Hacaaluu Hundeessaa dhabamsiise har'a hayyoota mana hidhaa harka isaa keessa galfatee jiru yeroo bakka hundaa waraanni Finfinneetti marsee jiru kana waan itti sababeeffatu baay'ee guurratee otuu Afrikaa qabu hayyoota keenya dhiisee baqatta jettee hin taa'in dhugaan siima Jawaariin hin jaalladhaan gaafa ni du'e miti Baqqalaa Garbaa goota koo jettee boo'uun gaafa ni du'e miti siidaa isaa nuudhaabi jettee gaafa ni du'e miti otuu ni jiru gabbaatee falmatta gabbaatee gaafa jarri waa ta'anis numa baata bar warri har'a callistee ta'aa jirtu kun hayyootas ta'e eenyuun ta'e gaafa jarri waa ta'an gadi baata dhugaan jirtu kan gadi baatee mana namaa caccabsuun gaafas bu'aa siin qabu gadi baatee dhayxee kurrifattee karaarra gangalattee rasaasaan dhaamuun kee bu'aan qabu har'a gadi ba'i otokkummaa kan keetiin hayyoota keenya mana hidhaati akka bahanuuf sagalee ta'e kanan gootu taanaan hin sobda hundi kan keetuyyuu soba afuuf ta'e jechuudha dhugaan jirtu kan amma jabaadhaati fala mana hidhaatti warri nafxanyaadha jibbaa hayyoota keenyaa dhibbaan dhibbatti qabanu seera malee cabsanii qaalittii keessatti bakka jarri Jawaar Mahammad jiranu seenanii iyyaafachuu jalqabanii jiranu dhugaan jirtuudha kun dhugaa jirtuudha sitti fakkeessanii akkati gadi baatuuf miti yeroon kun dhumatee jira EPP'n baddee jirti diigamtee jirti sababa maaliitiif innan zammata dhaqeetaniin biyya kootiif du'a jechuun barbaachise waan injifatamee waan godhu dhabu gadhiisu dhabe dhaqeetaniin kalaas achirratti yoon du'es seenaadhumaafuyyuu wanti tokko nafxanyoonni siidaa naa dhaabdee Gondaritti isa ta'u naa faarsituudhaaf
ለኢትዮጵያ ዘምታለሁ akka gootota Itoophiyaa keessaa tokko jettanii seenaan yaadatuuf jedhee wanti naasaru maaliif dhugaan jirtu immoo Abiy Ahmad gaafa baduudhaaf ka'u kana hayyoota keenya dhiiseen badu dhugaan jirtu yoo otuu Abiy hin baqatin otuu Abiy hayyoota keenya dhabamsiisee hin baqatin jabaattee qaqqabatte malee otuu Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa mana hidhaa keessatti shiraaniin ajjeefame yoo qaqqabatte Abiy otuu hin baqatin qaqqabatte mal dhibbaan dhibbilaa arraba koorraa rifeensa buqqisi hayyoota keenya Abiy nagaadhaan dhiisee hin baqatu hayyoonni keenya nagaadhaan mana hidhaa keessa utuu jara jiranu Abiy dhiisee hin baqatu waan ajaa'ibaa tokko hojjete Oromoo garaa laalessee baqata malee kun immoo waan dhugaan lafa jirtuudha ati amantee fudhachuu dhiisuun sitti ulfaachuu danda'a yeroon kun yeroo biltsiginnaa waan hin jirreef yaa ijoollee Oromoodha warri ergasii waan biltsiginnaa lubbuu qabdu seetanii hayyoota keenya mana hidhaa keessatti itti duulaa baatan har'a yeroon isin hayyoota keenya kanaaf sagalee taatanu gahee jira dammaqaa wanti isin Abiyyi jira yookiin biltsiginnaa jira jettanii abdii wayii godhattanii Abiyyiin deeggarra biltsiginnaa deeggarra jettanii hayyoota keenya irratti afaan bantanu hin jiru yoo dandeessan dammaqaa yoo barbaadan callisaa ta'a yeroon kun yeroo dhumaati yeroo wanti isin gootan hin jiru yeroo sana isin itti fakkaatu abbichuu waggaa 20 bulcha 30 bulcha jettanii hudduu banaa turtan har'a garuu badee jira inni nuyyuu booji'amee yeroo dhiyootti yookiin guyyaa lama booda miidiyaa Tigraay irratti intarvii kan inni godhamu natti mul'ataa jira kun dhugaadha yoo akkuma jedhaaru kana hin dhaquuf malee hin godhu malee Abiy akkuma kaleessa miidiyaa boqqolloo irratti eddirii gabbayee maglacaa kenne laagaree zamtaalloo jedhe kan Abiy haara giminjii otuu dhaqeera ta'ee dhibbaan dhibbatti miidiyaa Tigraay irratti kan jarri gurra qabdee intarvii gootu argituuf teef hin dhaqu kana beeka gabbahaa falmadhaa qeeroon biyya keessa jirtan teessanii barreeffama qofittiidhaan eenyu gadi isinii yoo isin dura gabbaatan malee fakkeenyaaf warrumti ijoollee hayyootaa taatan warri akka barreeffamaan hayyoonni keenya akkana ta'e eenyu waamta dhugaadhaa bar warri biyya keessa jirtan kun namaaf ajaja dabarsuu ofii keessanii gabbahaati ummata kakkaasaati qeerroo gurmeessuudhaan akka hayyoota keenya kanaaf sagalee ta'amu yoo isin gootan malee teessanii nama biraa eegdanii ebeluu gadi bahee du'e jennaanin hayyoonni keenya naa bahanii antaayetuman barreeffama barreessa hayyoonni akkana ta'e jettee hin yaadin gabbayi falmad gabbayi hayyoota keenyaaf sagalee ta'e warri sheekota ofiin jedhamtu yeroo kanatti yoo hayyoota keenyaaf sagalee taate akka gadhiifamanuuf falmitee dhayxee baasuullee yoo ta'e karaa nagaatiin maqaan nuuf gadhiisettee yaadin silaa duraan gadhiisaa biyya amma yeroo kana humnaan baafachuudha yoo dandeesse lubbuu jaraa jabaatte achi keessaa baafattee harkaa butachuun ni jedhanu yeroo kana mal dirqamaan teessee kadhaadhaan abbiyyuu keenya hidhamtoota keenya nuu gadhiisi maalodha manaama keessa hin jirta sun manaama Abiyyi karaa nagaatiin hayyoonni nuuf gadhiifamu hidhamtoonni siyaasaa nuu hiikamu sun zeeroodha yookiin immoo wobootu dhufe marrootuyyuu innaa hiika marrootu dhufe hammanni finfinnee gahee mana hidhaati hidhamtoota kana hiikutti eegde taanaan manaama keessa jirtaati dhugaan jirtu kan marrootu dhufe yookiin immoo araat intiniidha qaallittiidha hidhamtoota kana naa baasattee afaan bantee eegda minxaafii banattee taata taanaan manaama kunis maaliif hanga marroon dhufe qaallittiidha hidhamtoota kana baasu ati maal gochuudhaaf ta'aa jirta hanga kanatti waan Abiyyi godhu maal beekta waan nafxanyoonni hayyoota keenya irratti gootu maal beekta abdii godhattee marrootu dhufe qaallittii keessa hayyoota keenya naa baasattee teesse yoo ofii keetii falmatte yoo ofii keetii dura buutee hayyoota kanaaf humna qabduun achi keessa akka bahanu poolisoonni Oromiyaadhaa dhiiga Oromummaa qabdanu warri qaallittii irratti marsitanii eegaa jirtan ta'u hayyoota keenya kana akka jarri itti bahanuuf karaa mijeessa ummanni Oromoo gabbahee hayyoota isaa kana lubbuu jara baraaratu gabbaati hayyoota keessan kana baraaradhaa dhugaa jirtu walitti himna an hayyootni kun waa ta'anii gadi baatee boosa taanaan ansi wajjiniin Oromummaan an himadhu hin jiru dhugaan siima gadi baatee gaafas siidaan jaraa nuuf dhaabamu hayyoota keenya mana hidhaa keessatti mana waa tokko namni si dhaga'u hin jiru gaafas soba fakkeessaa irra dibaadha hacaaluudha maal taate hacaaluu boossee gadi baatee kurrifattee gangalattee lafarra gangalatte deebisuu hin dandeenye waa tokko wanti gooteef hin jiru gaafa inni jiru otoo hacaaluuf eegumsi godhame ta'e akkuma kana hacaaluun gaafa inni akkasitti nafxanyoonni itti doorsisanii finfinnee keessa jiran otoo gaafas eegumsa gooteetti ta'e hacaaluu sin dhabdu ture
erga dhabdee jaalallee hacaalutti caale kan hayyoota keenyaatis warri har'a yoo marfeen hudduusi waraanan callistee taa jirtu kun gaafas namni si qabu hin jiru gangalachuudhaan boohuudhaan. An kan nagaraana nyaatu garuu ammallee ijoollee biltsiginnaa deeggarantu jiraachuu biltsiginnaa eenyuun deeggaraa jirtu jamaa biltsiginnaa wanti jedhamu barbadaahee jira bar diigameera caasaan biltsiginnaa wanti jedhamu Oromoo walloo ofii nama ofii filateen buluu jalqabee jira Oromiyaan kaleessa jaalmarroo maal jedhaa ture Oromiyaa eddee bilisa baate hundarra deemee hangasitti ofiin of bulchaa hanga mootummaa ummanni filateen bultanutti hangasitti reeffa kaasaatii awwaalaa mootummaan Itoophiyaa keessa waan hin jirreef ofii keessaniin of bulchaa jedhaa jira Itoophiyaa keessa mootummaan jiru wayii hin jiru namni sin deeggartan hin jiru warri biltsiginnaan akkana ta'a juuntaan habaduu waan bade tokko deebisuu barbaadu biltsiginnaan jedhamu badee bara erga badee tureera nuti isinitti maa turreen fudhachuu diddan maaltu abiyyiin meedaa deemetanii zammate biyya kootiif du'a fide innoo dhuguma injifataa jira inni dhaqeetuman zammatee du'a malee taa'ee jennaan dhufanii 4 kiiloon seenanuudhaa korrifataaru achiin sobeefa fakkeessee footoo ka'ee Keeniyaattis haa ta'u Eertiraattis laashedhee ilmaan miskiina abiyyiyyuu meedaa dhaqee lolaa jira jedhanii akka jara dhumanuuf wanti biraa dhugaatitti hin fakkaatin abiyyi dhaqee du'a abiyyi eenyuuf du'a kursii isaatii fi bar kan inni naa du'a jedhee hamma yoonaatti korrifataa jiru kursii koo irratti na eegaa jedhe hin dandeenye ji'a tokkollee irratti eegu aangoo filatamee dheengadda ofii isaatiin filatamee otuu ji'a tokkittiillee aangoo dhumarra hin bulin kaayyoon harmeensaa ati nugusa torbaffaa dheetteen ji'a tokkollee otuu milkaa'iniif jalaa bishaan dhugee innis kunoo gimbaarii irratti inni xaba gimbaarlaa inni ganaan Itoophiyaa lijoቿን እና አባቷን አመድ አርጎ ድንግሏን ገርግሮ ይውሰድ ጀዴ ኢትዮጵያ ኤቢሴ ጀቹ ይገርመኛል እኮ ኢትዮጵያ አትፈርስም ጀዳ ኢትዮጵያ አትፈርስም ጀቹ ጀልቀቡን ሳ ወጋ ሰዲ ፈያ ቆይ ኢትዮጵያ አትፈርስም ጀቼ ጀዶ ከነ ማልቱ ፊዴ ጀደ ጀዋሩ ምን አመጣው ኢትዮጵያ አትፈርስም አትቀጥልም ጀቹ ከናዩ ከነ ዲቦን እርገሱማ አመርገሲ እንዳራታቴ ኦፊዩ አመዳሚ ተኤ ማሊያ ጅጅረቹዳፍ ኦፍ ቆጴቴ ጀርቲ ጆሌ ባየን deeggartoonni abiyyuudha abiyyu miskiina kanuman isin jedha isin arrabsuuf illee dhufne waa hidhuma kanarraa akkasi waliif qooddanii wal dhageessisan dubbachuuf malee biltsiginnaa arrabsuuf waa jiraatte jennaan utuu arrabsine iyyuu nuti tola hin jiranu waan ta'eedhaaf ijoollee biltsiginnaa miskiina waan ta'eef ani amma wanti hin dhaamu dhumarratti tokkittii sandaabotiif waamichan godhaa biliilleedhaaf waamichan godhaa qananiidhaaf waamichan godhaa abiyyi keessan yoo dhuguma jaallattan ta'e yeroo abiyyi ግንባር ላይ ሄዶ ለመዋጋት ሄዶ ዱቄት ለመሆን እዛ ላይ ተዘርሮ ለመሞት ሲዘጋጅ ለአገሩ ለኢትዮጵያ ለመሞት ሲዘጋጅ አንተ ዝም ብለህ ታያለህ አንቺ ዝም ብለሽ ታያለሽ tokkilቲ ሰንዳቦዳ አይ ደወልን ከብት የከብት ልጅ ምን አባቱ ይደውላል በዚህ ሰዓት ይደውላል አን ኡመረቲ ወንትን አሜ በው በርባዱ ሽሩቤን ስላ ብየ ጅራ አብዲሻም ብየ ጅራ ብሊሌ እንተለባ ጅፋር ቀነኒን ጃለሊ እኒ ዱጋዳ የሮ ከነ ሙርታ የሮ አብይ ሜዳ ደሜዱ ጀዱ ቢራ ሀፍተኒ መነቴ ሰኒ ሱዲ ከሰንታ አጀቹን ሶባ ጃለለ ሶባት አብይ ወጅን ግንባሪ ደቅጤ ወግ ለልቴ ጁንታ ደበምሲፍተ ዮኪን ቦጂ አንተ ቲቪ ትግራይ ረትን ያቱ ታናን አልክዝቡ ሐራም tokkitti sandaaboti shurrubbe warri hangaasa ibrahimi rigaa kasalati itti marsani abiyyi wajjiniin gimbaari irratti yookiin boji amani tv tigray irratti jira argu yookiin achitti dachetti dabalamu allaqe mali abiyyi fanin jaalladha waggaa kanaari abbichuu ko yani ittiin profiilii irra faarsaa ooluun abiyyin du'arraa hambisuu hin danda'u abiyyin boji ame miidiyaa tigray irratti dhufe haasa'uurraa hin hambisu abiyyin baqachuurraa isiniif hambisuu hin danda'u yaa ijoollee miskiina bilille shurrubbe dengada qawwe milisha baadhate jira dhugaa dubbachuudhaaf shurrubbeen inseena iwagal ይሄድ አልጠራጠርም shurrubbe ይሄዳል አብዲሻ ናይማር ፉአድ ነን ራንፈት ናይማር ፉአድ አብዲሻን ወሪ ቀብሶ አብይት መከምተኒ በየገልተኒ ብልሶምተኒ ነጋዳን በየከተተኒ ቀማ አጅርተን የሮ አብቹን ከሰን እንስም ብልሶምሰናን በየገልተን ኩን ግንባር ላይ ሄዶ ከጂንታ ጋር ሊገራረፍ ሲሄድ አንተ ዝም ብለህ ትቅማለህ
Neymar Fuad ati cal jettee qaamuu fi amma sheemii sin qabu gootichi kan kee ati saaf jechee aarsaa guddaa kan kaffaltee biyya galte gaafa inni dhaqee juuntaan hudduurra garafamu zimbileetti qamaallee shurrubbee kan itti suudii keessa teesse akkasitti hudduuraasaa turte gaafa abiyyi dhaqee juuntaadhaan hudduurra garafamuudhaaf nannaqa jedhu ati callistee jimmaan keessa zooruudhaaf galte abdishaa fooliyoon kan abiyyiif jecha lubbuu kan koon kennettee suudii keessatti akkana duqeetii ta'aa turte har'a gaafa abiyyi meedaa deemee iwaagaallo tagbaar ላይ ሂጄ ለመፋለም ለሀገሬ ሞታለሁ ጀድ ዝም ብለህ ትቅማለህ ati tokkitti san daaboodha ati suudii teessee fuulii nyaata yeroo kana abiyyi wajjiniin ati biyya galtee dhayxee ati waajjin meerri jaalalli inni dhugaadha abiyyi wajjin isin loltanu inni isin abiyyiif jecha lubbuu keessan kennitan tokk bilillee abbaa jifaar dhaqaa dhayxee taa'uuf kaahunu dhowwite abbichuu yenee jagnaa ante haya amatti naqsaallee haya amatti gazaallee addaamatti qaaxal warri jedhaa turtan yoo yeroo kana abiyyi wajjin dhayxanii booji'amtanii TV Tigraay irratti nutti mul'anne yookiin achitti dacheetti hin dabalamne jira hangaasaatii wajjin waamichi kan keenya waamicha obbolummaati torbii tokko qabdu yookiin abiyyi yedduu kana miidiyaa boqolloo intiniti miidiyaa Tigraay irratti argitu yookiin dacheetti dabalamee sanduuqni duwwaan akka inni fakkeessuudhaaf akkuma intinii sana awwaalamee jennaan boosanii teessu jabaadhaa qaqqabadhaatii wajjiniin faallamaa lola juuntaa nama lamallee abiyyi wajjin ajjeeftanii booji'amuu waan tokko malee abiyyi dhaqee qobaasa utuu hin jirtanu abiyyi qobaasa dhaqee juuntaadhaan booji'amee garafamuun isin aasaa zinaachuu jaalalla faanii kun hin baasa yaa waaxxal shurrubbeen dheengadde qawwee milishaa gurmuutti baadhate masaraa abbaa jifaar keessa lafa dhiitaa ture sun meerre yeetaal yeroo shurrubbeen dheengadde milishaa lamaan marfamee qawwee gurqantinii wayishoot gaanii wayas irratti baadhate dhaabbatu sun yoo yeroo kana dhaqee juuntaadhaan walintinii jennee daaraa waliin goone meerree jaalalli abiyyi keessan abiyyiin uyyuu fincaan qabachuu dadhabe asitti natti dhufuurra dhaqeetuman achi keessatti mul'adheetuma yookiin harka kennadha bara dargiidha maali beeytu intiniidha gaafa dargiin akkasitti dhufee finfinnee seenuudhaaf jala ga'u warri yeroo sanatti booji'amtoonni dargiidhaa fi orrumti akka taayee danda'aadha kaadireen dargiidhaa jechuudha akka nama zayitii fudhatuutti hiriira ba'aniitiyyuu harka kennataa turan harka kennatanii hidhamanii warri tarkaanfiin irratti fudhatame hiriiranii harka akka nama alaabaa buusuutti kunu amma taayee danda'aadha gimbaariin deemu rigaa kasalaadha gaafa wayyaaneen dhuftee finfinnee seentee dhaqee harka kennata jechuudha dhaabbate kalaas hamma dandeessan na hidhaatii na gadhiisaa an baqachuufis bakkan itti baqadhuun qabu gimbaarii deeme du'uus hin barbaanne jedhee nagaadhaan rigaan kasalaa harka kennata jedhee yaadaan hangaasaan hin baqata yoo paaspoortii argateef shimallis sangichi jibichi abiyyi wajjiniin deemee yoo achitti hin argine soba jechuudha shimallis jibichi kun hin deemu dhugaa dubbachuudhaaf haqa walitti himna jibichichi hin deema jettanii yaadina ummanni keenya rafee bulaan jiru jedhe seenaa babbareedaa dubbate bar shimeen abiyyi ahmad lagaruu tawaagtoo limoot no bakka garuu an ajjeefamuu isaan barbaadu abiyyi ahmad kan inni qabamee miidiyaa Tigraay irratti akkuma warra kaanii booji'amee taa'ee intarvii godhu arguun barbaada hawwiin koo kana yoo immoo didee dacheetti dabalama wanti biraan jiru akkasii bar yoo carraa qabaate akka dafee inni hin duune hin ajjeesina waraanni amma ittiin lolaa jirtan shaneenis haa ta'u woboon jechuudha yoo abiyyiin qabdan maaloo daftanii lubbuu keessaan baasina maaliif intarvii goone waan inni hanga yoonaatti Oromoo kana balleessuuf karoorfate maal yaadi akka ta'e intarvii goone irraa baruu barbaanne waan ta'eef innaa xayinaatti qaraatuma intarvii goona teessifne kana barbaanne akka inni du'u akka inni shugguxiin aan ajjeeftanii addini gootan hin barbaannu nuti abiyyiin hojii isaa waan kana hunda godheef itti taa'etuma itti gaafatamee ilaaluu qaba ajjeesuun bar mamooti koo haara galfiidha bar du'uun gizee tokkicha shugguxiin dhaamanii achitti tagalaagaluun haara galfiidha abiyyi akka inni shugguxiin dhaame achitti du'uun barbaannu nuti waraana seenee dhiise booji'amee taa'ee intarvii gochuusaa barbaanna gaafiif deebii woboonis itti marsee jechuudha asiifachii kana kakkabalaa tan agarra akkasitti akka buutiitti asiifachii mataa keessa dhahamaa yeroo inni intarvii godhu akkanatti biliilleen teessee ilaaluu tokkitti sandaaboo teessee tiiviidhaan ilaaluu
warri as ta'anii acabacabanii abbichuu keenya ni gasillin shi'amat nuurillin jedhan waan jarri ta'an ilaaluu barbaadna nuti du'uu isaan feenu duunaan tagalaaggale ko duunaan gizee tokko dhaamee du'e taana minim xaaxaa illahum kun du'an jedhamu maggalaagal jedham haara galfate jedham hin boqate jedham inni gizee tokkichatti afur keessaa baafatachiifam kanaafuu warri amma abiyyi nan lola jedhee dhufaar yoo dhuguma akka dhiiraatti dirree waraanaa seenee loluudhaaf dhufe yoo qabdan maaloon ajjeesinaa gurbaa kan waan danu isaab yemminni waraarradoo alle hisaaba nuti walirraa kafalannu jira abiyyi wajjiniin waan nuti walirraa kafalachuudhaaf gaafii nuti gaafatan nu baay'ee jira maal itti balleessine rakkoodhuma inni haddii kana oromoo balleessuuf karoora qabate irraa baruu barbaanna abiyyiin kan yoo qabdan nuuf dhiyeessaa intarvii godhanna maali rakkoon ati oromiyaa keessatti guddattee si nyaachifne dhiiga qeerroo 5,000tiin aangoo tolsi baafnee jennaan nu balleessuudhumaaf haddii kana si kakaase mindinoo oromoon lamaa xufaat yaadne saasaa jennee intarvii goona intarvii godhamuu qaba gurbaan du'uun qaba mamoota labbatim abiyyi ajjeefamee tokkichaan dhaamee du'uu isaan fedhan akka kootti akka nama tokkootti maaltu si dirqisiisee jennaan siidaa minilik kana fa'i kan waggaa meeqa harmaaf harma oromoo irraa mure ijaarte maanas gaddade abbichuu istiin gareen jedhameetuma gaafatama isanni taa'e deebisu sana arguun barbaadaan maaltu si dirqisiise maaltu hacaaluu si ajjeesisiise maaliif hayyoota oromoo maniidhaa keessatti dararte waggaa kana hunda atoo oromoo dhiiga qeerrootiin ol baate inni immoo qeerroo ajaje yeroo sana si akkati kootii mallasaa walaloo mallasiif barreessuu jalaa si baasee ol si fide jawaar mahammadu qeerroo gurmeesse maaliif jawaariif baqqalaa garbaa maniidhaa keessatti ukkaamsitee birhaanuu naggaadhaan ministeera barnootaa godhachuun si barbaachise jennee intarvii goona jechuudha intarvii kana irraa barbaanna nuti gaafii danuu irraa qabna bar sababni hayyoonni oromoo maniidhaa keessatti ukkaamfamanii birhaanuu naggaa gimboo sabaattiin warri aabin aangaa'ota mootummaa gurguddaa ta'anii kennameef sababa maaliiti jennee gaafan nuuf deebisanne nuyyuu dhugaan jirtu kana bar yaa bichuu keenya nu oosiif jennee bakka hundatti gaafati gadi baatee jechuudha yaa sabaa jettu boombii qabnee siif du'aa ture ilmi oromoo maaliif karaa irratti rashanta ilmaan oromoo maaliif rashante gaafii danuudha bar kan inni deebisuuf taa'u yoo qabame intarvii godhame bar gaafa warri ammaati jara galtee oromoo gante kun sirratti bahanii abiyyi abiyyi maali siin jedhanu oromootu bakka adda addaatti sirraa bahee mormaa hiriira sii bahee sirraa mormaa ture maaluma sitti balleesse jibbaa maaliiti waddii kana oromoo lafarraa si balleessisiisuudhaaf karoora si qabachiisee OMN si cubsiisee hacaaluu si ajjeesisiisee guyyaa tokkichatti jawaariin hayyoota meeqa mana hidhaatti si guursise maali maaltu hayyo qeerroo oromoodhaa mana hidhaatii baasisiisee ajjeesisiisee waraabbecha si nyaachisiisee maal si goone jennee waan nuti itti goone kana barumsa irraa barachuu qabna maaliif gurbaan kun akkana sababa waan dhugaa jirtu hima an akkana waan haati kan koo kana naan jettee natti himteef akkana sin godhe an immoo uumamumaan immoo dhiiga oromummaa waan hin qabneefan haddii kana isin miidhe jedhee yaada keenya nuu hima bar gaafii kana irraa baruun barbaachisaadha bar abiyyirraa dhugaan jirtu kana bar gaafii danuu irraa qabna abiyyirraa yoo kana nuu deebise akka nuti nama afaan oromoo dubbatu hunda amannee keenya jennee wajjiniin hin taalleef nu gargaara abiyyi wajjin baay'ee shawwadamne bar hanga wasiila kan koo jennee wajjiniin maraachuu geenya sababanni afaan oromoo dubbatuuf sababanni yaa sabaa jedhu bakka hundatti afaan damma godhate na amanaa Abiy Ahmad yoo inni akkantiniitti yoo 4 kiiloo keessa taa'e akkuma Haayile Sillaaseen akkuma dargina Haayile Sillaasee barcuma ofii jalatti awwaale 4 kiiloo sana keessatti Hashimti Beetii keessatti Abiy awwaalamuuf ta'a yeroo dhiyootti yoo jabaateen baqatu ta'e waa'ee dirree lolaa dhiisaa isa muudiitti qabachuuf malee Abiy onnee eessaa fuudhee dirree lolaa dhaqee lolaa miti ijoollee miskiinaa abiyyuun deemaa re'anii lolatti waameetuma torbii tokko aangoo dheereffachuuf malee Abiy Ahmad onnee wahiitu hin qabu afaaniin damma godhatee duqee toonwaal juuntaa tabattinuwaal jechuu malee waa'ee dhaqee lolaa wayii sana dhiisaa higarminyaalikoo dhugaadha
amma warri hin zammatna abiyyi wajjin jedhaaranu gaafa booji aman jaartolii kan keenya maaloo nuti lubbuun jirra adaraa akka hin heerumne zinnaashiyyee enem Hayyoota allau እንዳታ ገቢ ጀዴ አብይ ኢንተርቪው አከን ጎዱ አብዲ ጉዳን ቀባ አመስ ዱመረት ዮ እንትን የደደቀ ቦጂያሜ በሰላም ደርሻለሁ ትግራዮች በጣም ምስኪኖች ናቸው አልገደሉንም ግን ሚስቶቼ እንዳታገቡ በሰላም እንመለሳለን ተማርከን ነው እንጂ አለን በህይወት ጀላ አንጋሳንፋ ዮዴሜፍ ሪጋ ከሰላፋ ዮዴሜፍ ay garanna go bata bar de garto ta abiy gowa de garani namni gowa de gare gowa ta yechun gara bar lubbun jirra zinnaashiye bannatሽ እንዳታገቢ ቅጣቴን ጨርሼ መመለስ አይቀርም ልጆቹን አሳድግልን ዝናሽዬ አብይ ነኝ ከትግራይ ሚዲያ ይላል የኔ ምስኪን ገጣሚ ያናዳልኮ አብይ ከኘኑ ዘመተቴ ቦሲ ካለ ሰዴ ገርቶኒሳ አብይ ሜዳ ሎላ ደሜ ዱኡፊ አብይ ሜዳ ሌላ ዴላ ዱኤራ የኔ ጀግና ሜዳ ሎላ ደሜ አላባሉ ሙጢዳፍ ሎላኒ ደግማዊ ምኒልክ ጀላኒ አማ ቲክቶክ ይራዮ ሴንተን ደግማዊ ምኒልክ ለመፋ ወደ ግንባር ጉኒ ኮኖ ወደ ሼር ጎዳና ምን ኢብለማፍ ተርበኩን ብልጽግናን ስታቱ ደገርታ ብልጽግና ዱራኒ yotaate አንካራና ኛቶ እንተና ከነ የሮ ባየና ኮሜንት ጀለት ፋጡማ ብንት እስላም ጀዳምቲ እንተን ለኮን ዲረነቲ ፈካታ ዮኪን ታየ ደንዳቱ መቃ ከናን በነተ ተተኦ አንጋሳ ተተኦ ኩን ፕሮፋይሊ ሲም ቤከም ማለከታተን ቤከም ቱ ጋር ወደው እንደደምተ ሁዱ ሲወፍ ቁንጭፍቲ አብቹ ነከነተ ጋሩ ብንት እስላም ጀቴ ኦፍዋምቲ በር ምስኪኒ ጀመቃ ከነ እኝኒ ሞጋት ይብላት ፋጡማ ብንት እስላም ጀዳም ፋጡማዬ በጣም ኮሚኒቲ ዳን ኦፍ ሙልሱ ዲፍቴ ሁዱ ኦፍ ሉቅሱራ አብቹን ነዘመተ ጀደ ጅራ ደሜቲ ዘመቲ ሜሳ ወጅኒ ነትስ ኮሚኒቲ አማ ሁዱ ከት ይበለቱ አስጀለ ደምቴ በበረ ሱረ ጀቹኺ የኔ ዱቄት nagaani sinifa babayatu isinjaallanna galatoma abiy keenya rabbin ga ቲቪ ትግራይ irratti nagaa walno argiteetu dhaati du'aa kadhaafi በጣም እንወደዋለን አብቹ keenya አዲ ከነ ሙደምቴ ሎለ ሴኑን ካንኬ ገሩ ጋራ